kabajamtootaa fi jaalatamtoota daawwattoota televezyiinii mo'aa hundumaan dursee maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoositiin maqaa fayyisaa keenya Yesuus Kiristoositiin nagaa isin gaafadhaa yooyya. Anam sagalee dubbii qoonqoo waaqaa qabadhee kan isiniif dhiyaadhe buleessi keessan hundumaa ganya uddeessaa Bedireeti. Oromiyaa kaabaaf kibbaa Oromiyaa bahaaf lixa kallattii adda addaa jiraatanii televezyiinii mo'aa kan hordofachaa jirtan gara godina Booranaa akkasumas gara Gujiirraa gara Arsiirraa gara Baaleerraa gara Shawaarraa gara Wallaggaarraa gara Harariirraa akkasumas kallattii adda addaa jiraatanii televezyiinii mo'aa kan hordofachaa jirtan Itoophiyaa guutuurraa Afrikaa biyyoota adda addaa kaabaaf kibba bahaaf lixa jiraatanii televezyiinii mo'aa kan daawwachaa jirtan akkasumas Ameerikaa kaabaaf kibba Awurooppaa Ooshiiniyaa Eejiyaa addunyaa guutuurra jiraatanii televezyiinii keenya kan ilaalaa jirtan bakka jirtanutti araarri nageenyiif arjummaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isiniif haa baay'atu isiniin jenna. Nageenyi isin badhaadha babaaroo fafayyoo fayyaan isin qixxee bakka jirtanutti nageenyi waaqaa isiniif haa baay'atuuti. Abbaa kiyya haadha kiyya obboleessi kiyya obboleetti kiyya waaqi carraa televezyiinii mo'aa nuuf kenne kanaaf immoo waaqa keenya kana guddaa goonee isa galateeffanna. Kanaan dura televezyiinii adda addaatiin sagantaalee hafuuraa adda addaa afaan Ingiliziitiin afaan Amaaraatiin akkasumas afaan adda addaatiin ittiin eebbifamaa turre waaqayyo ittiin nu eebbisaa ture isa sanaafis waaqa guddaa goonee galateeffanna. Amma garuu waaqi akkas nuun jedhe barri keessan gaheeraa nuun jedhe afaan keessaniin luqoda keessaniin aadaa keessaniin wangeela kana dubbadha walitti dubbadha wal jajjabeessa saba kana wangeela qaqqabsiisa isin warra moo'ichaati. Gooftaa moo'ichaa qabdu gooftaa du'a moo'ee qabdu Yesuus Kiristoos qabdu nuun jedhee televezyiinii mo'aa nuuf kenne. Kanaaf guddaa goonee waaqa kana immoo in galateeffanna waaqa carraa kana nuuf kenneef ulfinni kabaji isaaf haa ta'uuti. Ati nama moo'ichaati. Ani nama moo'ichaati. Nuti nama moo'ichaati. Gooftaa moo'ichaa qabna waan ta'eef. Gooftaa du'a moo'ee ka'ee qabna waan ta'eef. Kanaaf televezyiinii mo'aa waaqayyo nuuf kenne. Kanaaf guddaa goonee waaqayyo carraa kanaaf galateeffanna. Mul'ata kana immoo waaqarraa fudhatanii kan dhalootaaf balballi akkasii akka banamu gahee guddaa taphatan akkasumas gahee guddaa taphatisa jiranu luba keenya luba Dr. Gammachiis Dastaa baay'ee gooftaan jireenya isaanii tajaajila isaanii eebbarraa hafaatiin ammas isaan haa eebbisu ammas eebbifamanii addunyaaf akkuma eebba ta'aa jiran kana caalaa eebbisaaniif haa baay'atuuti umrii dheeraan fayyaa guutuun waaqa isaan haa eebbisu jechuu barbaada. Guyyaadhaa bineensota lafarra deeman keessaa waaqi waan tokko si barsiisuu barbaada. Bineensota lafarra deeman keessaa isii xiqqoo kan ta'an isii baay'ee xiqqoo kan ta'e keessaa mixirraa waaqi waan tokko si barsiisuu barbaada. Mata duree mixirraa barachuu yookaan lessons from ants jedhuun dubbii qoonqoo waaqaa qabadhee isiniif dhiyaadheera. Seenaan kun kitaaba fakkeenyaa boqonnaa isaa 6 lakkoofsa 6 haga 11 keessatti argama. Kitaaba fakkeenyaa yookaan macaafa fakkeenyaa boqonnaa isaa 6 lakkoofsa 6 haga 11 keessatti argama. Kutaa san maqaa Yesuus Kiristoositiin in dubbisaa akkas jedha. Ati namicha dhibaa ananaa yookaan ati namicha boosee kana mee dhaqii mixii ilaalii jedha. Akka isheen itti jiraattu yaadaan qabii jedha. Akka mixiin sun itti jiraattu yaadaan qabii jedha. Ogeessas ta'ii jedha. Isheen jedha mixiin jechuudha. Geggeessituu yookaan eegduu hin qabdu, mootiis hin qabdu, kana keessaa immoo waan ishee barbaachisu bona in tuullattii nyaata ishees yeroo makarii walitti hin qabattii jedha. Ati dhibaa anana, ati nama boosee kana hamma yoomiitti ciiftaa jedha. Irriba keessaas yoom kaataa jedha. Ciisuudhaaf harka kee wal irra in qaxxaamursitaa, yeroo muraasa in mugdaa, yeroo muraasa immoo in raftaa. Hiyyumni jedha lakkoofsa 11 irratti. Hiyyumni akka saamtutti dhabnis akka nama mi'a lolaa hidhateetti sitta in dhufaa jedha. Sitta in dhufaa jedha. Mata dureen barumsa keenya mata dureen lallaba kiyyaa mixirraa barachuu yookaan lessons from ants ita jedhu. Kitaabni fakkeenyaa kitaabota qulqulluu 66 kitaaba qulqulluu nuti qabannu keessaa kitaabota wisdom literature 5 keessatti ramadamaa jechuudha. Kitaabota 5 wisdom literatures yookaan kitaabolee beekumsaa jedhaman keessaa isa tokko jechuudha. Kitaabolee 66 keessaa kitaaboleen wisdom literatures yookaan kitaaboleen beekumsaa 5 kan jennu tokkoffaarratti macaafa Iyyoobii yookaan kitaaba Iyyoobii, faarfannaa Daawitii, kitaaba fakkeenyaa, kitaaba lallabaa yookaan Makbiib isa jennuu fi faaruu Solomooniiti. Kutaa amma dubbisnee kitaaba fakkeenyaa kana yaada isaa walii galaa gaafa laallu kutaa kana keessatti beekaan Solomoon mooticha Israa'el kan ta'e ilmi Daawit Solomoon ilma isaatiif gorsa inni barreesse as keessatti arginaa jechuudha. Kitaaba gorsaati kitaabichi. Kitaaba gorsaati beekumsa cimaa dhoksaa jireenyaa cimaa kitaaba qabu jechuudha kitaabni fakkeenyaa kun. Akkuma jedhamu namni beekaan waanuma diqqaarra barata, waanuma arge hundumaarra barata, waan hundaarra namni beekaan in barata. Kutaa kana keessatti waaqi guddaa ta'e,
waaqni omnipotent ta'e, waaqni omnipresent ta'e, waaqni omniscient ta'e, waaqni sammuuf dandeettii keenyaan ol ta'e waan xiqqaarraa mitiirraa si barsiisuu barbaada. Ana barsiisuu barbaada. Kanaaf sagalee qoonqoo waaqaa nutti dubbata guyyaadha. Mitiirraa baratis immoo hubantii guddoo xiinxaluu hubachuu gaafata. Kutaa kana keessatti waaqi nama boosee ta'e, ka dhibaate, ka hojjechuun barbaanne, namarraa ka baratuu hin dandeenye gara mitiitti gabbuusee barsiisuu barbaade waaqi. Gara mitiitti gabbuusee barsiisuu barbaade. Waan hundarraa barachuu jedhu, waanuma arganirraa, waan xiqqaarraa, waan guddaarraa, waan argan hundumarraa barachuu. Namni namarraa barata, namni bineensarraa barata, namni waan hundumarraa barata. Barumsi daangaa hin qabu. Namni barachuu dhaabachisee jedhu, namni barachuu dhaabachise, nama guddachuu dhaabachisee jedhama. Maaliif jennaan barumsii fi guddinni isaan waliin deeman. Namni baratu inni nama guddatu. Namni baratu inni nama guddatu. In guddata beekumsi sun guddina kennaafi jechuudha. Kanaafuu kutaa kana keessatti mitiirraa maal baranna? Mitiirraa maal baradha? Mitiirraa atoo maal baratta? Akka kutaa kana keessatti nuuf ibsamee jirutti namni beekaaniif hubataan waan gurguddaa 5 mitiirraa hubachuu danda'a. Waan gurguddaa 5 mitiirraa hubachuu danda'a. Isa kana immoo guyyaadhaa waliin ilaalla. Tokkoffaa irratti mitiirraa maal baranna? Mitiirraa maal baratta? Yoo jette tokkoffaa irratti karooraan qajeelfamuu mitiirraa baranna. Leading by plan isa jennu jechuudha. Karooraan qajeelfamuu. Mitiin bonarra jiraattee gannaaf karoorfatti. Ganna hojjetiisaaf haalli akka ittiin mijoofne hin beekti waan ta'eef bonarra jiraattee garuu ganna ilaaltee jechuun mitiin. Karoora jechuun gabaabumatti gaafa define goonu gaafa hiika kennanuu fi addarra jiraatanii boru dhagguu jechuudha. Waggaa kanarra jiraatanii waggaa 5 waggaa 10 waggaa 15 dhagguu jechuudha. Hubachuu jechuudha. Mitiin bonarra jiraattee ganna dhaggite. Ganni hojiif akka ittiin tollellee beekte. Kanaafuu waan ganna guutuu isiif ta'u bona walitti qabatiisaaf karoora baafatte irratti hojjette. Kanaafuu ganna hin beeloftu, ganna hin rakkattu jechuudha. Karoorri jireenya namaa keessatti guddoo barbaachisaadha. Baay'ee waan barbaachisu. Akkas jedhu warri leadership yeroo baay'ee. If you fail to plan jedhu. If you fail to plan, you are planning to fail directly jedhu. Kana jechuun yaada isaanii karoora hin baafattu, karoora hin qabaattu ta'anii kallattii biraatiin, kallattiin afaan biraatiin kufaatiif, iyyummaaf, rakkinaaf karoorfata jirtaa jechuudha. Waan hojjettu hin beektu jechuudha. Hiyyummaaf dhabni yeroo sana immoo jechuudha. Karoora hin qabdu taanaan akka itti hojjettu hin beektu, akka itti guddantu hin beektu. Yoo san immoo akkuma kutaa kitaaba fakkeenya amma dubbifni keessatti arginetti hiyyumniif dhabni dhufanii balbala rukutanii sitti seenuu jedha. Balbala rukutanii sitti seenuu jedha. Rakkinni namoota baay'ee keessattuu biyyoota duraan hin guddanne yookaan underdeveloped jennuu fi ganaa guddachaa jiran warra developing jennu keessatti even Itoophiyaa biyya keenyallee dabalatee jiran keessatti rakkinni namoota baay'ee yoo hubannee jiraanne namni baay'een karoora hin qabu. Kan qabullee immoo karooraan hin qajeelfamu. Karooraan hin hojjetu. Karoora dhabiisarraa kan ka'e ardharra jiraatanii kaboroo arguu dhabiisarraa kan ka'e adoo hin beekin rakkoo keessa bu'ee argama. Rakkoo keessa seenee argama. Garatti deemullee hin beeku. Akka itti rakkoo san keessaa ba'ullee hin beeku. Jireenya sugaa hin qabne, jireenya boqonnaa hin qabne jiraataa jechuudha. Maaliif jennaan karoora hin qabu haa. Namni karoora qabu garuu, namni karooraan qajeelfamu garuu, namni karoora isaa sana immoo waaqatti kennate garuu nama haalaan jireenya isaa gaggeessu. Maqaa Waaqayyoo ulfaatu. Nama jireenya sugaa jiraatu, nama jireenya boqonnaa jiraatu. Maaliif akka itti hojjetu beeka kaa. Bakka itti foorfatu beeka kaa. Bakka itti boqonnaa fudhatu beeka kaa. Waan dhufe gula hin raafamu. Waan dhufe dura raafamaa hin deemu. Karoora qabaa. Karooraan gaggeeffamaa jechuudha. Maqaa Waaqayyoo ulfaatu. Kanaafuu waaqi abbaan dadaa keeti ka karooraan gara lafa kanaa si fide ati nama karoora qabu, nama karooraan qajeelfamu, nama eebbifamu, nama jireenya sugaa, nama jireenya boqonnaa qabu jiraatu, nama jireenya eebbaa jiraatu akka ta'etu sirraa barbaada. Jireenya akkasii akkati jiraattu waaqi sirraa barbaada. Kanaaf kitaaba fakkeenyaa boqonnaa isaa 16 lakkoofsa 3-9 yoo dubbifattane akkas jedha. Lakkoofsa 1 irratti akkas jedha kitaaba fakkeenyaa boqonnaa isaa 16 lakkoofsa 1-3-9 nan dubbisa akkas jedha. Namni jedha garaa isaatti yaadee in akeeka in karoorfata jechuu deebiin arrabaa garuu waaqa biraa ta'aafii jedha. Lakkoofsa irratti immoo akkas jedha. Hojii keetu hundumaa waaqatti kennadhu wanti ati yaaddus fiixaa siif in ba'aa jedha. 9 irratti immoo akkas jedha. Namni jedha garaa isaa keessatti yaada hin qopheessa
in karoorfata waaqayyo garuu tarkaanfii isaatti murtoo in godhaafi karaa isaa in qajeelchaafi isteeppinni deemuu qabu ditermiin godhaafi itti himaa jedha maqaa waaqayyo ulfaatu. Kanaafuu akkuma kutaa kana keessatti hubannu waaqis gahee mataa isaa qaba atis gahee mataa keetii qabdaa jechuudha. Balbala rukutuun akkuma Maatiyos 7:7 irratti barreeffame balbala rukutaa isin duraa banamaa jedha. Rukutuun gahee keetii si duraa banuun gahee waaqaati. Akkuma sana immoo gara kutaa kanaatti gaafa dhufnu karoorfachuun gahee keetii tokkoffaarratti. Karoora baafachuun gahee keetii lammaffaarratti karoora sana baafattiin booda immoo karoora sana waaqayyootti kennadha. Karoora sana waaqayyootti kennatta. Karoora sana gaafa waaqayyootti kennattu gara isteeppii sadaffaatti dhuftaa jechuudha. Waaqayyo immoo gaafa karoora keetii isatti kennattu isteeppii keetii gara itti deemuu qabdu direkshinii sitti agarsiisa jechuudha. Maqaan waaqayyo ulfaatu. Kanaafuu akeeka waaqayyo irraa fudhatte saniin mul'ata waaqayyo irraa fudhatte saniin gara hojiitti seentaa jechuudha. Ulfinni kabaji guddinni isaaf haa ta'u. Anammoo hundummaa keenya jechuudha. Karoora waggaa 30 baafadhee jechuudha. Personally karoora waggaa 30 baafadhee hundummaa keenya waggaa 5 irraa eessa jira. Hundummaa keenya waggaa 10 irraa eessa jira. Hundummaa keenya waggaa 15 irraa eessa jira. Hundummaa keenya waggaa 30 irraa eessa jira. Baafadhee PC koo irratti barreessee print godhee kaa'ee isa irratti immoo waaqayyo kunooti karoorri koo ati immoo maal jetta jedheetti kenne. Karoora koon baafadhee gahee kiyya waan ta'eef karoora sana immoo waaqayyotti kennadhee gahee kiyya waan ta'eef sana booda waaqayyo immoo karaan itti deemuu qabu steeppii koo determinaa godha natti agarsiisa jechuudha. Maqaan waaqayyo ulfaatu. Amma karaa inni na qajeelche keessa deemaa jira. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Obboleessa kiyyaa obboleetti ta'e. Waaqi jireenya keetiif karoorfadhu sin jedha. Ijoollee keetiif karoorfadhu sin jedha. Hojii keetiif karoorfadhu sin jedha. Tajaajila keetiif karoora qabaadhu sin jedha. Daldala keetiif, qonna keetiif, urata keetiif, barumsa keetiif karoora qabaadhu sin jedha. Karoora san immoo anatti kennadhu sin jedha. Ani immoo karoora san si eebbisa. Maqaan Waaqa ulfaatu. Gara qabxii lammaffaatti ceena. Mixiirraa yookaan qooxamoorraa yookaan gundaanirraa maal baranna? Qabxii lammaffaanii cimanii jabeessanii hojjechuu kan jedhu baranna. Hard working isa jennu afaan warra Ingiliziitiin. Mixaanii cimanii jabeessanii hojjechuun beekamu. Cimanii hojjechuun faallaa dhibaa'ummaati, faallaa boose'ummaati. Namni cimee hojjetu eessalleetti bakka hundumatti hin barbaadamaa jechuudha. Adda dureedha jechuudha. Hin badhaafamaa jechuudha. Waaqilli nama cimee hojjetu barbaada naa hubadhu. Waaqi nama cimee hojjetu barbaada. Kan ifii isaatii fayyee dhaloota fayyisu. Kan ofii jirjiramee dhaloota jirjiru. Kan ofii eebbifamee dhaloota eebbisu. Waaqi nama akkasii barbaada. Hard worker. Seexannis immoo nama akkasii barbaada beeka. Nama ifii badee dhaloota balleessu. Terrorist akka jennu kan jechuudha. Ifii badee ka taa'u qofaa ton ta'in ifii badee ka dhaloota balleessu barbaada. Dhaabbanni fedheyyuu, organizationin fedheyyuu kan mootummaas ta'ee, kan miti mootummaas ta'ee, kan dhuunfaas ta'ee dhaabbanni kamiyyuu, organizationin kamiyyuu nama ofii hojjetee organization gara duraatti deemsisuu danda'u. Nama competent ta'ee barbaadu jechuudha. Because hojjetanii duratti dorgomaa ta'uu barbaadu waan ta'eef. Namnis immoo akkasuma. Abbaan manaa haadha manaa cimtuu barbaada. Haati manaas immoo akkasuma. Kan hojjettu barbaada abbaan manaa kan hojjetu barbaaddi haati manaa. Gwaddeenyaanis akkasuma hiriyaan shamarran nami barbaadu nama hojjetu nama mul'ata qabu nama kadhatu waan hundaa nama karooraan gaggeeffamu nama akkasii barbaada jechuudha. Kanaafuu namni cimee hojjetu jechuudha. Yeroo hundumaa hojii barbaaduutti rakkatu. Hojiitu isa barbaadee dhufa malee. Hojiin inni barbaadu achi jedhaan barbaadu cimee hojjeta waan ta'eef hojiin isa barbaadee dhufa. Aangoo argatisaaf jedhee nama jalan fiigu oduu asiif achi geessee nama walitti buusee aangoo argachuuf hin fiigu matta'aa hin kennu dhagaallee hin qolaansu aangoo argatisaaf jedhee maal godha jennaan cimee hojjeta. Hojiin isaa dandeettiin isaa fuudhee bakka sanarra isa kaa'a jechuudha. Maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Kanaafuu namni boosee yoo ta'e karra dhaba. Inni hiyyoommata. Hiyyoommati isaaf immoo boosee ta'es hin gahaa jechuudha. Hojii hiikis hin gahaa jechuudha. Hojii hiiknaan hiyyummaan dhufe balbala rukutee na duraa bana jedhee itti seena yookaan ofumaa banatee itti seenaa jechuudha. Kanaafuu cimanii hojjechuu namni cimee yoo hojjetu immoo inni eebbifama. Abbaa qabeenyaa ta'a. Waaqaaf nama biralleetti nama kabajaa ta'a jechuudha. Namichi Noh Saamaaraa jedhamu yeroo tokko akkas jedhe hojii namni guyyaa lamatti hojjetu an guyyaa tokkotti hojjedhee jedha. An guyyaa tokkotti hojjedhee duroommadhee jedha. Namni guyyaa lamatti hojjeta an guyyaa tokkotti hojjedha. Hard working. Awurooppaa fi Ameerikaa akkasitti kan jirjiire cimanii hojjechuu warra kiristiyaanotaati. Kiristiyaanotni ciccimoo warra hojii ta'anitu seenaa Awurooppaa jirjiire seenaa Ameerikaa jirjiire har'a addunyaa irratti sadarkaa guddaa irra gahanii jechuudha warra sun. The Protestant Work Ethic and the Spirit of Capitalism caffate jedhu kitaaba Max Weber keessatti kana dhaggina. Cimanii hojjechuu Israa'eel fa'aa China fa, South Korea fa, Japan fa, waggaa 50 hin caalle keessatti seenaa hiyyummaa biyya isaanii kan jijjiiran isaanii cimanii hojjetisan malee hard working dhoksaa biraan qabu. Kanaafuu waaqi sammuu siif kenneera karoorfadhu.
humna siif kenneera hojjedhu yoo jabaattee hojjette seenaa keetii jijjiirta ka maatii keetii jijjiirta ka saba keetii jijjiirta ka biyya keetii jijjiirta addunyaaf dhalootaaf nama eebbaateetaa jechuudha. Dhiyoo kana matseetii yookaan magaziinii Ethiopian Business Review jedhu kana dubbisaa ture. Namittiin tun maqaan ishee Tsadayii Asraat jedhamti. Namittiin Tsadayii Asraat jedhamtu kuni CEO fi hundeessituu Kaalliskoofiiti. CEO fi Chief Executive Officer fi hundeessituu Kaalliskoofiiti waggaa 12 keessatti jechuudha. Waggaa 28 ishirraa kaatee hamma waggaa 40 geessutti waan isheen hojjette dubbisaa ture baay'ee irraa baasifadhe waan guddoo irraa baradhe. Kaalliskoofii har'a biyya keessatti damee 30 qabaa jette. Waan xiqqaarraa jalqabee har'a damee 30 Kaalliskoofii staandardisa kan eeggate kaaffee baay'ee cimaa 30 qabaa jette. Bara 2017 ammatti seene kan faranjoota kanaan immoo biyya Dubaay jedhamu irratti immoo biraanchii banadhuuf immoo hojjetisaa jira jette. Akka walii galaatti waan hojjettu hundumaa keessatti hojjettoota 1,800 ol qacaree hojjechiisuu jira jette. Maqaa waaqa ulfaatu. Look namni tokko nama 1,800tiif carraa hojii banee jechuudha. Ammallee kaafteeriyaa dabalatee hojii kan akkanaaf gargaaruuf jecha hojii lukkuu horsiisuu, hanqaaquu horsiisuu, hojii aannanii horsiisuu, kolleejii humna nama barate keessattuu naannoo hoteelaa kanarratti oomishuu kana banee irratti hojjetisaa jira. Hojii kan biraallee karoora qabaa kana hundumaa irratti hojjetisaa jira jette. Waggaa 12 keessatti qofa amma kaapitaal ishee miliyoona baay'eedha. Look bardeen geddaa qofaa jette. Waggaa tokko keessatti galii miliyoona 129.5 argadhee jette. Total revenue. Miliyoona 129.5 argadhe keessaa mootummaadhaaf gibira miliyoona 8.8 kaffalee jette. Kanaka namni cimee hojjete nama biraatiif eebba ta'a, mootummaafis eebba ta'a, dhalootaafis eebba ta'a jechuudha. Biyyas misoomsaa jechuudha. Maaliif jennaan gibirri isheen amma kaffalte sun asfaaltii hojjetaa, yuunivarsiitii hojjetaa, mana hospitaala hojjetaa, waan adda addaa hojjetaa jechuudha. Kanaafuu waan isheen waggaa 12 keessatti irra geesse kana waan isin dhibu immoo waggaa 12 kana keessatti as ga'ee jette garuu digirii tokko illee hin qabu jette. Digirii tokko hin qabu. Mana barumsaa sadarkaa lammaffaatti dhaabee sila yuunivarsiitii seenuu hin danda'a ture hojii uummachuu qaba jedhee beekumsa argadhe saniin kitaaba dubbisee biizinesiitti seenee jette. Digiriin jette. Digiriin waan dabalataati malee waan murteessaa miti jette. Digirii haa ta'uun qabaatiin miiliyeenera ta'uun hin danda'amaa jette. Kanammoo hojiin mul'ittee jirti namoota baay'eef immoo fakkeenya teetee jirti jechuudha Tsadayii Asraat. Maaltu akkas akka milkooftu si gargaaree jennaanii jabaadhee hojjechuu kiyyaa jetta. Hard working dhoksaa biraan qabu jetta. Akka jabaadhee hojjedhu immoo jette kitaaba leadership, kitaaba sooressisaa, kitaaba hooggansaa, barreessaa kitaaba John Maxwell'itiin barreeffaman hin dubbisaa jette. Hin dubbisaa seenaa namoota milkoonee, seenaa namoota jireenya isaaniitiin, daldala isaaniitiin milkoonee hin dubbisaa jette. Keessi koo kakka'uu jalqabee jette. Seenaa namoota kanaa dubbisee anillee hin danda'a jechuu jalqabee jette. Haalelooyya. Anillee hojjechuu nan danda'a. Akka isaan seenaa ofii jirjiranii kan dhalootaas jirjiran anis ofii jirjiramee dhalootaaf eebba ta'uu nan danda'a jedhee ka'ee jette. Kun waaqna gargaaree jette. Asiin baay'ee anillee namni baay'een irraa baratu ta'eera jettee kan dhugaa baate magaziinii kanarraa dubbisee waan guddoo irraa baradhee kanaaf asirratti akka fakkeenyaatti fayyadamuu barbaade. Kanaafuu atillee cimsitee gaafa hojjette seenaa keetti, seenaa biyya keetti, seenaa dhalootaa hin jirjetta nama fakkeenyaa ta'eeta. Maqaan Waaqayyoo galatuumu. Qabxiin sadaffaan mixiirraa nuti barannu immoo qusachuu jedha. Saving. Midhaan waan bona qopheeffattee bona nyaattee hin fixxu. Gannaaf lafa godhatti in qusatti jechuudha. Namni aadaa qusannaa hin beekne sun hin guddatu. Maaliif jennaan qusannaan guddina keessatti investimentii keessatti waan murteessaadha. Saving is equal to investment jedhu warri economicsii qo'atan warri economistootaa yeroo baay'ee qusannaan jiraannaan misoomni jiraa jechuu isaaniiti. Biyya keenya waan duubatti hamburu keessaa qabeenya dinagdeetiin iyyeetti kan tolche keessaa bakka guddaa kan qabatu qusannaa aadaan qusannaa keenya dadhabaa ta'uu isaati. Namni waan adhuma fixuu waan baranuma fixuu barate. Kanatu miidhe boruuf jedhanii waggaa hardhaatiif jedhanii waggaa shanardhaatiif jedhanii lafa kaa'achuun misoomaaf jedhanii guddinaaf jedhanii lafa kaa'achuun hin baratamne jechuudha. Karoorfachuun kun hin baratamne. Kanaaf guddinni keenyas akka qocaa suuta akka qocaa laana wanni ta'eef jechuudha. Namtichi tajaajilaan biyya United States of America magara gooftaa deemaniinu Oral Roberts jedhamu akkas jedhan yeroo tokko. Haga dandeettee hojjedhu, haga dandeettee immoo kenni, haga dandeettee immoo qusadhu jedhe. Haga danda'an hojjechuu hard working, haga danda'an wangeelaaf rakkattootaaf warra harka qalleeyyiif kennu, haga danda'an immoo qusachuu boruuf investimentiif guddinaaf jedhanii qusachuu jedhe. Kanaafuu guddina barbaaddateenaan aadaa qusannaa keetti guddisi. Boruuf jedhii karoorfadhu. Birrii baankii keessallee qabaadhu. Birrii harkatti fakkansitee hin qabatin waan ittiin hojjettu hin qabdu teenaan. Baankii sii teessu nama biraatiif
madda qabeenyaa teeta ammas immoo horii qabeenya dhaabbata adda addaa qabaadhu aksiyoonii adda addaa bitadhu qabeenya adda addaa qabaadhu akkaataa kanaan immoo nama baay'eedhaaf eebbateetaa jechuudha nama baay'eedhaaf eebba ta'uu dandeessaa jechuudha mucaa gwaddeenyaa kiyya jira asirmi kana Yesuus seminarii gara asirmi kana Yesuus seminarii bakka itti baradhutti natti hime abbaan kooti faati koo jedhe nuti ijoollee afurii jedhe mana keenyatti gaafa nuti dhalanni irra jalqabee ji'a jalqabaa irra jalqabee ji'a ji'atti birrii 300 akkaawuntii keenyan nu galchanii jedha guyyaa nuti dhalanne ji'a sanarra jalqabee birrii 300 jechuudha arra mucaan jalqabaa birrii 70 ol qabaa jedha inni lammaffaan immoo 60 ol qabdee jedha ani immoo 50 ol qabaa inni afraffaan immoo 40 ol qabnaa jedhe look waanuma xiqqaarra jalqabanii amma 40 50 60 70 kanaafuu qusachuun baay'ee guddinaaf waan murteessaadha jechuudha afraffaan yeroo seeraan itti fayyadamu yookaan time management isa jennu kana jechuudha time management inni jennu kun baay'ee waan murteessaadha namtichi beekaan William Penn jedhamu yeroo tokko akkas jedhe time is jedhe what we want most but what we use worst jedhe kana jechuun isaanii yeroon waan baay'ee hundi keenya barbaannu garuu kan haala malee seera malee itti fayyadamnu jechuu isaaniiti midhaan yookaan mixiin yookaan qooxamoon dandeettii yookaan kwalitii isheen qabdu keessaa yeroo kennameef san haalaan itti fayyadamuu isheeti ji'oota bonaa san cimsitee jabeessitee hojjette seeraan itti fayyadamte ganni hojiif akka ittiin tolle beekti waan ta'eef atillee yeroo dansaa yeroo gaarii waaqadha siif kenne kanatti haalaan akka itti fayyadamtu waaqadha karaa sagalee dubbisaatiin sitti dubbata abbaa kiyya haadha kiyya obboleessa kiyya obboleettii tiyya atillee hundumti keessan karoora qabaadha karoora san irratti cimaa hojjedha qusadha yeroo keessan immoo haalaan itti fayyadama boru waan ta'uun beektu nagaa ta'uu waraana ta'uu quufa ta'uu beela ta'uu hubadhu immoo guyyaarraa gara guyyaatti umriin keetti dabalaa deema dulloomaa deemta yeroo hadha qabdu irratti yoo cimsiteen hojjetini boru nama kadhatu teeta boru irrakkata boru beelofta boru namarratti irkata dependent taata wanni agasan immoo mataa nama dhukkubsu hin jiru kanaaf afaan amaaraatiin mammaaksa akkas jedhutu jira ሙሉ በጋ ስትዘልቅ ከርማ ሳታስብ ወደ ኋላ አሁን ይኸው ክረምት ገባ ጉዱ አፈላ ጀዳ ከነ ጀቹን እሳ ቦነ ጉቱ ኡታላ ሹብሳ ቱርቴ አቶ ዋን ተኮ ነጀቴኒ አቶ ሲኒን ቤኪን ኩኑ ገንሴኒ አማ ቡዲቴ ተጀዳ ኤሳ ፉቴ ሆጀት ገንሴኒ ዋን ቦነ ወሊ ቀበትን ቀብዱ ገናፍ ከናፍ ኩኒል አከሰረት ራወተምንሞ ሆጀዱ ከሮርፈዱ ቁሰዱ ይሮኬት ሃላን ተፈየደን ቀብጢኒን ዱማ ቀብጢን ሸነፋን ቢጢራኑ ትበረንሞ ወሊን ሆጀቹ ሆጂ ጋሬ ቲም ወርክ እሰጀኑ ጀቹ midhaan waliin ta'anii mana jabaa ijaarratan mana midhaan ijaarte isinu jabeenya isaanii caalaa beektan kun eessaa dhufe jennaan waliin hojjechuurraa dhufe cimanii hojjechuurraa dhufe midhaan wanni diqqoon sun waliin ta'anii akkas yoo hojjetan aniif ati garuu fakkeenya waaqaatti kan uumamne yaaduu karoorfachuu hojjechuu taayimii kenna sirriitti maneej godhachuu kan dandeenyu immoo ati walii gallee waliin hojjenne akkam ato sillamaa walii galtanii warri amma waliin jirtan akka maatiitti akka sabaatti akka naannootti akka wal beekumsaatti walii galtanii waliin hojjettanii dhalootaaf eebba taatanii jechuudha maqaa waaqayyoo ulfaatu tokkummaan humna jedhama sirriidha namni gaafa waliin hojjete seenaa jijjiira loomiin 50 nama tokkoof baadha nama 50maaf garuu faaya nama 50maaf garuu seesa kan jedhamus kanumaaf hojiin qofii keetti sitti ulfaate hiriyaa keetti waliin gaafa hojjettu fedhaaf dandeettii kan qabu kan si waliin hojjechuu barbaadu waliin gaafa hojjettu siif salphata waliin hojjetta waliin guddatta waliin misoomta waliin immoo dhalootaaf eebbateeta maqaa waaqayyoo ulfaatu waliin hojjechuu waliin guddachuu waliin jiraachuu waliif jiraachuu kana waaqni nurraa barbaada dhiyoo kana waldaa makaana Yesuus jamootti beeksisa tokko dhagee industry waliif industry jedhama namoonni kiristaana keenya waliif deebi'anii kan dhaabanii jechuudha waliif industry'n kuni kiristaanatu waliif deebi'anii misooma keessa investmentii keessa industry keessa seenuu qabna hojjannee dhalootaaf eebba ta'uu qabna wangeelaaf kennuu qabna seenaa jijjiiruu qabna jedhanii waliif deebi'anii waan shanarratti hojjechaa jiran agammaatti agan dhagayetti baay'ee natti tole tokkoffarratti barnoota irratti hojjetu bakka adda addaatti mana barumsaa dhaabanii dhaloota barsiisuu dhaloota sammuu geeddaruu invest gochuu the greatest investment of all jedhu human capital tokkoffaan isa lammaffaa fayyaa irratti hojjannaa jedhan hospitaala gurguddaa dhaabnee afaan keenyaan sabni kun akka itti tajaajilamu gochuu jedha sadaffarratti immoo constructionii adda addaa irratti hojjannaa jedhan constructionii adda addaa irratti afuraffarratti immoo transportation irratti baasii gurguddaa bitnee sabni keenya akka itti tajaajilamu gochuu jedha shanaffarratti immoo agro industry yookaan immoo qonna ammayyeessuu irratti hojjannaa jedhan baay'ee natti tole gara hojiitti seenaniiru amma waaqayyo guddaa godhee isaanii eebbisu kanaafuu
waaqayyo guddaa goonee galateeffachuu qabna. Waliin hojjechuu, waliin guddachuu, waliin misoomuu, waliin seenaa jirjiru. Kanaaf yuunivarsiitii irraa beekumsa qabatteerta teenaan qaxarrii mootummaa, qaxarrii abbaa dhuunfaa callaa hin eeggatin. Ati beekumsa qabdaa, ka garuu beekumsa hin qabne, kan qabeenya harkaa qabu taa'ee si eegataa jira. Gara isaa deemi biizines piroopozaala qopheessi yookaan warra beekuun qopheessise. Ati beekumsaan inni immoo qabeenyaan waliin hojjedha, waliin guddadha, waliin misooma addunyaaf immoo eebbataa. Achumarraa jalqaba maqaa waaqayyo ulfaatu. Qofii keetti hojjattee, qofii keetti barattee biyya jirjiruu hin dandeettu. Qofii keetti eessa gahuu hin dandeettu. Qubi tokko fuula dhiquu hin danda'u. Qubi tokko fuula dhiquu hin danda'u. Ijjuma garuu immoo shan gaafa ta'e immoo laalaka. Gaafa 10 ta'u immoo laalaka. Just like that. Waliin hojjechuu, waliin misoomuun akkasumaa jechuudha. Waliin guddachuu, waliin jiraachuu, waliif immoo jiraachuu. Buleettiin keenya faarfattuun kibbana shitaan akkas jettee faarsiti yeroo tokko. Amma garuu guyyaatu dhufe guyyaa hiikamaa okkoluun afeeraa ka'ee na deemaa jette. Ani immoo zeemaa ishee isin duratti kun eeyyama ishee gaafadhe akkas jedha zeemaa isheetiin. Amma garuu guyyaatu dhufe guyyaa tokkummaa wal qooduun afeeraa kaaneet hojjanna. Wal qooduun afeeraa kaaneet hojjanna. Wal qooduun afeeraa waliin guddanna. Haleluuyaa. Waliin hojjechuu, barri wal qooduu, barri wal haquu, hacuucuu, barri wal qoqoodanii atachi deemi jechuu sun waaqayyo nurra dabarseera. Amma barri kun baratti waliin hojjetanii, baratti waliin guddatanii seenaa dhalootaa jirjiranu. Addunyaaf eebba ta'anu. Maqaa waaqayyo ulfaatu. Oduu gammachiisaa siif qaba. Ati nama kakuuti, nama muudaati. Waaqis kakuu siif gale. Yoomiyyuu hin duugu. Inni amanamaadha. Akkuma obboleessi keenya guyyeen keetii akkas jedhee faarse. Ana waliin illee atillee akkas jedhee faaruu kana faarse. Akkas jedhee guyyeen. Kakuu qaba. Hojjuu qaba, muudaa qaba, muudama qaba. Kanaafu hin deebi'u gara duuba, hin deebi'u ani gara duuba. Kanaafu diina kiyya gorina dura, diina kiyya gorina dura. Hankaakuun ka'eera, kakuu kiyya argu malee, hin deebi'u jedheera, ge'u malee hin deebi'u jedheera. Haleluuyaa. Akkas jedhee itti baay'ee kakuu qaba jedhin waaqayyo kakuun gara lafa kanaa si fide. Kanaafuu akkas jedhee si fixuu barbaada. Qabxiilee 5 mixiirraa baratta. Karooraan qajeelfamuu, cimanii hojjechuu, qusachuu, yeroo haalaan itti fayyadamuu, waliin hojjechuu. Kanaafuu waaqi mul'ata guddaan akkasii eebbisu. Akkas jedhu dream big jedhu yeroo baay'ee mul'ata guddaa qabaachuu. Start small jedhu waanuma xiqqaarraa immoo jalqabu. Start today jedhu isa sana immoo waa ardhumaa jalqabu. Kanaafuu anillee kanumaan si eebbisee fixadha. Waaqi maqaa Ijeesus Kiristoositiin mul'ata guddaan si eebbisu. Maqaa Ijeesus Kiristoositiin waanuma xiqqaa harkaa qabdurra jalqabee si eebbisu. Maqaa Gooftaa Ijeesuusitiin ardharra jalqabee sammuu banameen ilaalcha badhaan maqaa Ijeesus Kiristoositiin eebbifame. Dhalootaafis eebba ta'e Gooftaan guddisee si haa eebbisuuti. Televezyiinii mo'arraa baay'ee sin jaalanna yaada keessanis nu qaqqabsiisa nuuf kadhadhaan immoo erga keenya yeroo hundumaati namoonni biraas akka televezyiinii mo'aa kana hordofatan oduu nuuf dabarsaa baay'ee sin jaalanna televezyiiniin kun keenya keessanii kan itti wal jajjabeessinu mo'aa ta'uu keenya gooftaa mo'ichaa kana qabna jennee kan itti walitti dubbannu gooftaan guddaa godheessina eebbisu baay'ee immoo sin jaaladha eebbifamaa horaa bulaa. Mo'a.